sinuutu tira waltee jechuudha. Feentii akkasii nyaatutti dubbisiinii bareedduu koo ati qashtiidha ati jechuun bareedduudha jedhii bakka jajjabeessiini. Wanti kun naa ta'uu hin oolu yaa rabbi mashaallaa jedhee Maarqos dhaqee ilaali. Anaa laata kan jedhu jala deeme jaamaa nama dhaqee moksan laaluun nama. Ilaa kun abshiruu ergee jira lakkoofsa kee ergee fachumaan. Jaalalli baraadha. Jaalalli inni baranaa kun immoo marzii qaba. Jaalalli qaata bade qaata. Jaalala cuunqoo sirraa mul'ata. Daraa keessa lookaaf tarnaa godhaan. Seenaa koo qoyaan iyyuu meeseejiin tokko tokko ati dhufuu jammaree raanaa iyyuu qoyi. Abshir giiftii koo anatu keessaa si dubbisee sirraa galcha. Warri keessaa naa bareessaa kan. Arbaatee kofachiisuu eegalee jiran argitanii. Wareegama kabaloo jechuudha kanana. Ka jedhu dhibee xiyyeeta manaa baatee dhiiftee dhibee tan teennatu ta'a. Anis jaalladheeraa jettee. Anis jaalladheeraa jettee meeseejii ergitee maqaa si waamu jennaan. Abshir keessaa dubbee. Isaa laata. Tokko mana cufadhu keessaan haasofnaa jedhaa jira. Yaa Allah. Mubee mana cufadhu jedhiin ni bilbilaa fi akkuma Allahu Akbar. Haala baate taarraa kaa qubeessa. Dawwalee ramfida. Dawwalamee haala baate. Hamzaan dawwalaa jira. Maali dawwalanni? Way. Maal beekna. Maal jedha buuseedhaa jedha kana. Mana cufii kottu midhaan jedha beekna. Aywa. Waloo yee cufnuree haala baate walii qabne. Laan cufuu osoo hin taane inni beekoo. Laa bilbilli Hamzaa ammaa muudii naa galaati. Bilbilli Hamzaa ammaa mana cufsiisuu hin danda'a? Hin danda'u duuban na deebisa malee. Hamzii jedhiifama kan biraa madaa kan biraa dabaluu gaati. Waan taate asirratti nama sitti fakkaannu moo dhiira sitti fakkaannu akkamitti waan taate nu eessara taaru wayne tadaffariyyuu daffaramneerra. Guyyaa jaalalaa jedheen guyyaa addaa kabajuu qaba dhugaa amma booda guyyaan addaa. Lakkii boo viidiyoo kalee sanatti ergan ijoollee isaa baatee boosu teesse. Rabbiin siifa laaffisoo dhaaranii aamin jedhi sana. Maarqosiin galchime Maarqosiin naa galchi. Rabbiidhaan danda'ee sagalee nama dhaga'uutti abbaa kiyyaa godha. Jechuun yoo inni haajaa maalatti fakkaata. Isuma mitiiree. Haadha baate dhiirri tokko jirti kan jaalalaa miti marzii nama keessaa buqqiftu. Wallaahi jaalala miti marzii maatii kee hunda si irraanfachiiftu jirti dhiirri tokko. Anaa dhiira. Ayyaana durii jedhan abbaan firaa fardarra ta'anii. Galchina siin jedhe Maarqosiin hin beekamu. Maal akka ta'e harka gadi qabee na galchuu didaa jira barsu qabni. Allahu Akbar. Galchana siin jedhe. Woy. Lakkoofsa takka barreessi jedhiin. Allah Marcos. Congratulations. Congratulations nomination. Ay Marcos. 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 Mube waan haasa'uuf ture harkaa balleessan dhugaa dubbachuu. Ani garuu yaadan kennachuu barbaade maal seete beektaa? Akka dhuunfaatti akka kootti yoo ta'e jechuudha. Amma haadhi faatee nama tokko yoo jaallatte yookaan immoo
nama tokkorraa yaada yoo qabaatte nama sana dura haasofsiisuu qabdi. Maaliif sooshaal miidiyaa irratti waan akkasii kana ba'anii I don't know amma yeroo baay'ee qalbii natti fakkaata dhiifamuu waliin malee. Meseejii kee galtee laalte taa'aaf jalqaba gaaffii jirra dhiifamaa wajjin gaaffii tun sirraa qabu gaaffii nu gaafatin. Meseejii kee cheek goote taati. Meseejii kee cheek goote. Haadha faatee waan jedhu barbaade haadha faatee waan jedhu barbaade. Zero barbaade hin jiru. Waan haadha faatee jedhu meesejii tokko illee hin jiru. Baadoodha jedhi ka. Yaa kanaaf hin jedhe ani amma silaa bakka garaan ogumaa na baramte garuu akka kootti yoo ta'e wanta akkasii kana dhugaa rabbi dhabiisatti hin qabina. Maaliif seete namni tokko fakkeenyaaf siiriyees ta'uu danda'a wanta kana hin beeknu amman garaa faatee ammaatii abdii naasoftaa. Fakkeenyaaf dhiiricha jala jirette fakkeenya kana dubbadhu kan amma miyuutiin sirraa qabadhaa sin gaggaafadhu yoo isii fakkeenyaaf sitti barreessite jiraatte mee deebii maalii kentaaf inni illee baratu sirraa miyuutiin godhadhame. Osoo ana ta'e moo dhugaa waaqayyo osoo ana ta'e tokko nama sanatti isheen naa barreessite miti tokko maaliif naa barreessite jedhee dura keessaa naasofsiisuun qaba. Erga haasofsiisee yaada ishee baree maal jedhee booddee dhugaa rabbi haadha faatee durba dumbushee kana dhiisitee jechuudha dhugaa waaqayyo. Namni hundumtuu asirratti mee koomentii barreessu guyyaa tokko nama haadha faatee. Durba jechuun akka naannoo keessa itti durba jechuun maal jechuudha? Dubartii yaadi durba jedhama? Iddoon maater. Durba jettee qoy. Durba jechuun maal jechuudha naannoo keessatti? Dubartii dhuma hundaan durba jedhama moo durba jechuun kan duudaa adda baafataa haasa'e durba dhugaa? Amma waa'ee durbummaa fi waa'ee sasanaa osoo hin taane asitti waan tokko waan si galu qabu. Personally namni kun serious ta'uu danda'a waan amma qalbiitti qabaa jirra malee tokkoffaa wanta kana keessaa naasoftanii fixuu qabdu turtan. Maaliif seetee I don't know sagaleen kun dabdii ta'aa jiran beeku yoo simbiras akkas ta'e malee natti deebisaa jira beektaa. Innaa maaliif seetee erga keessaa natti fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irra baastii haasa'uurra namni keenya koomentii ni barreessu laati. Hundi keenya koomentii waan hin taane barreessa garuu haadhi faatee hiree ofii keetii ofii murteeffadhu waan jedhu tokkositti barbaada. Namatti machuu kee fuuldura sooshaal miidiyaa irratti machuu kee fuuldura ofii keetiin yaaltee nama sana haasofsiistee nama jaalala sana haasofsiistee ofii keetiin murteeffadhu malee dhugaa rabbii nama tokko amantee sooshaal miidiyaa irratti waan akkasii dhiyeesse. Baga buufte alaamaati. Biloo godhansaa naa miti bari hin boofne yaani. Laala bilookii maa godhamu qabu? Biloogii keessa galiidhaan. Yaanni isaa onneetii na jiisaa deemaa raayyuu maaf eenyu baase qoy marqoosi. Fidaa akkistaaraan. Galiidhaan biloogii keessa. Ilaali abbaa biloo godhee sarara boodii darakaati. Marqoosi jirta mokkam. Biloo godhaniiru hin jiru. Eenyu biloo godhe marqoosi. Tuqii jila sana. Eessa jirta dhugaartaa? Ustaz gaafiin qaba ani biyya ormaa kana waggaa 6 jira. 6 fixuuf deema. Bara tokko bicha guyyaa waggaa tana bicha ofirraa baaseen beeka. Fitri maaltu narra jiraachuu qaba kan jedhu gaafiidha. Fitri waan dabarteef jechaadhaami. Fitri dabarseef maaltu narra jiraadha? Aywa. Tauba masirra jira inshallah. Tauba godhuudha ka amma achiitiif hammatu qophaa'uudha nu haa gargaaru nu maraayyuu. Bakka asumarra gabaasinaa nagaan na warra khayrii. Ofirraa baasuun danda'amu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadaan hin jiru. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma fitri yeroo taatee jira. Oba malee wanni biraan jiru. Waalaikum assalam warahmatullahi. Inshallah. Ustaz gaafii xiqqoo takkaan qaba yeroo ni qabda. Osoo zakatul maal taate ni baasan.
أيه خاشي من كتم علما ألجمه الله بالجام من النار كان صداج سشيل نتوسين نم علمي دي نمني سقافته يوهمو دي ويسقيا قيام ربي لقام جهنم من يسلقام يرقام ربي عليه الصلاة والسلام كان صداج سات شيخ نتوسين سفتاك كان يدي براندم bakka amma seensisu ta'a isaa Abdallah qofa deebisaatii kuuwwan galgala dhufanii agaafatanii barbaachisaa ta'e. Ashayya galatomaadha gaafiin xiyya wanni soomana keessa namni soomana dabreemman tana waanuma ta'eenu fure tokko shaabaana kana guyyaa 15 booda qadaa kafaluu ni danda'ama. Ni danda'e reefu gaafii yeroo sadaffaa gaafatamuu isaati gaafiin kun. Naaf haara waan isa mumaan seene. Nama seente ayyee abshirakum ni danda'a. Ayya jazakallah. Aga gaafa Ramadaan ni seenu. Ayya ustaadha bakka isin deebisina inshallah rabbi isin irraa haa jaalatu baraka rabbi isin haa godhu umrii nu dheeradha. Hamtuun isin tuqini amaana rabbii keessa nu oola inshallah. Ya amanillah. آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبار الله كنمت من خيري كان بنا يرو من كيس إن شاء الله. هندي كيس نور مدعاتا وصيرتي يعمتني جتني من دل إلى خير كفاعله جل ربي عليه السلام نمني نمت وقرا خيري أججي أكو موان هجتي تأجري دو ني أرجتا تو أجرين جرى لمانيتون هرتين كنافو أبا إبسا قفامتي نمنو من هندو وان برا وان من كيسا من كيستي نما توسونتين كيستي والأرب سنسونتين كواي سياسة كوفا كيستي أسان تسونتين قال الله على رسول الله كيستي جد متهو كبا كبرو آخراتي من كينك يتقلوا في نقوب بيسوتهو كبا وانا كنا يو كيستي دبرستن نهندي كينا دنيا تنراني قدانا غافا قدان نيفوني نفيدو اسو مكان كوفا رقمان ربي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله يعني وين من ما خن يوخدو تاتي وجين إسا هندو إرادة بتيراني إلا من ثلاث واسدي مالجراني سدين سنكيسا أو علمي ينتفع به دا علمي إني دبرسيت حجة ليه يوكي أموتو أو صدقة جارية صدقة أموتو جارية تاتي يو قد مالي ججال كوني وانا كسيسا نمتكو سببا كي تنقر إسلام ما يو كدفو تاتي سببا كي تنقر هداية يو كدفو تاتي كدور إنسان نيو صلاتك إيقلو تاتي كأحكام إسلاما كم بيني كسببا تمنى بنوتين أتكي سبرتو تاتي قافاتي دو اللي قبري كيسا خيرين هجتو سماف وسو السر اللي نراتين سيني قلا كنافون دي كيسانو ور ربين فولور اتين فولور خون اللي بيتا ويتقري شوران تون اللي بلادا قوياك يا ما نعمة نرى لقافة مفتين وأما بنعمة ربك فانتم فيو ثم لا تسألون يوم عن النعيم الجربيخا وياك يا ما نعمة نرى لقافة نعمة سيو نمني والله نمني هدون بل في بنتين نم تكو تنسين تجرى الأم سو بنتيتا نمني نتندو فلان نم تكو فلان أرغنين لالني سلام عليكم إلا زنان جرين الراخوتن إسن نمني دبان لمان سني غرين نما نما وانك إسن جل ديمان كوني يو نعمة نتن فيدمين سببا كان نما خيرت يو هيجين وياك يا ما رغافة تتني نما الرافية دم ربين إسنا تاسسو هندي كيسن ورفولور ربي سنكنة خيري اتين هجدا شورات نجرا خيري اتين فيدما شوران توني البيكرا لماتي يوكيسي مرتي كان يوكي جرا حمتو سيدا برسيتي يوكي جرا خيري سيسين سيفتي خيري قفان اتين هجدا أنا في سين لور خيري رت والجرجر ورحمتو الراول سير وهتاسسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيري رت وهديبس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا رب سن راح جالته نجاح السنولا رب سن راح جالت أستاذ بدينا كسم نورنا النعناع إن شاء الله يو يسنو سين سفتنين سين إن شاء الله